Dhalataa Oromoo boombii kana yookaan dhootu kana kalaqe eenyudha? Gurraandhala 12 bara 1939 Abiraam Deebocii fi Mogos Asaaggaadoom boombii darbachuudhaan hoogganaa Xaaliyaanii Rudolf Giraazaniin madeessanii turanii jedha. Kun seenaa beekamaadha. Haa ta'u iyyuu malee boombii sana kalaqee akkamitti darbachuu akka isaan qaban itti himee kan itti kenne dhalataa Oromooti jedhama. Dhalataa Oromoo boombii kana yookaan dhootu kana kalaqe eenyudha? Beekuu hin dandeenye. Gurraandhala 12 bara 1939 Abiraam Deebocii fi Mogos Asaaggaadoomii boombii yookaan dhootu darbachuudhaan hoogganaa Xaaliyaanii kan ture Rudolf Giraazaniin madeessanii turanii jedha seenaan. Seenaan kun hunda keenya bukkeetti iyyuu beekamaadha. Haa ta'u iyyuu malee boombii kana yookaan dhootu kana kalaqee jara kanatti kan kenne eenyudha kan jedhu isinitti hin barbaada. Innis Oromoo Tuulamaa Finfinneetti dhalatee guddate yeroo ta'u Makibeef Olqabaa Raggaasaa jedhama. Boombii yookaan dhootu kana kalaqee gaara Cuqqaalaa Bishooftutti argamu keessatti akkamitti akka isaan darbachuu qaban itti agarsiiseetu jara kanatti kenne. Jarri kunis akkuma jedhametti deemanii darbatanii Rudolf Giraazaniin ajjeesuu baatan iyyuu madeessaniiru.